Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii kiyyaa nagaan faraarri jaalalli waaqayyoo golaaf golantaa irra jirtan irratti siniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Jirtu jecha har'aaf deebi'ee dhufeen jira. Obseen maal taatee baddee erga biyya galtee obseen mul'attu jecha jirtu dhugaadha mul'achaa jiru. Viidiyoon biyya irratti viidiyoo raabuudhaaf baay'ee xiqqoo ishee namatti mijataa miti jechuudha. Amma kaameraa maanii naamna argadhutti kanamaaf malee onnaan biraa miti jechuudha. Har'ammoo ergaa maalii fiddee dhuftee obsee warri jettanii ergaa maalii seetanii warri dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessa jiruun koo natti tolee jira. Biyya keessatti wanti badaa ta'e tokko hin jiru. Garuu gaafa biyya keessa jiraannu wantoota tokko akka yaadne isaan nu mijatu jechuudha. Wanti tokko akka nuti yaadne isaan nuuf hin mijatu. Kanaaf viidiyoo irraa bada jechuudha. Garuu asinarraa ergaa wayii dabarsuuf ergaa kana gisee baay'ee deddeebi'ee nan dabarsan jira. Haaluma mijataa waan argataniif yeroo dheeressee jechuudha. Innis maal dabarsuu barbaadde yoo jettanii waa'ee kaargoo jechuudha. Ijoolleen baay'een kaargoo gootee karaa tiktookitiin na gaafachaa turan jechuudha. Kaargoo gootee akkamitti baaste akkamitti xumurti naan jechaa jirtu. Kaargoo akkaataan itti godhes akkaataan itti xumuree baases odoo isinitti himee dhugaa hin ulfaata jechuudha. Maaliif kaargoo godhuun qallalidha. Garuu as Itoophiyaa gaafa dhufu achi biyya Arabaa keessatti baay'ee hin qallala. Garuu gara Itoophiyaa gaafa dhufu baay'ee ulfaata. Akkamitti ulfaata jettanii kaargoo baasuun baay'ee ulfaata. Asitti fattashaatu jira. Kafana takkaan haaraa fi moofaa gargar baasu bakka qaraxarra akkasumatti itti muru jechuudha. Kanaaf batalee jechuudha. Ani amma giseen kaargoo godhisanii baay'een itti dadhabee jechuudha. Maaliif akka carraa ta'ee madaanitii wayii keessa jira. Beetaamnoota wayii bitee keessa kaawwamee jira. Isaaf jecha baay'ee na cannaqaa turanii manni yaalarree yommuu kennu jechaa ture. Baay'een cannaqamaa ture jechuudha. Kanaaf warri biyya Arabaatii wantoonni kaargoo godhachuu barbaadan jechuudha. Madaanitiidhaan alatti kan ta'e uffata jechuudha. Uffata isumaa immoo haaraa yoo ta'e maal gootu duuba isaa kana jechuudha. Uffata duuba isaa kana injira kan waraqata isaa ta'uu qarshii ittiin binnes maamilli kun jiraachuu danda'a. Isarraa kukkutanii akka waan uffatamu uffatti yoo gootan wayya qaraxaaf jechuudha. Qaranni biyya keenyaa dhugaa dubbachuuf kanachitti ittiin binnurra kanachitti ittiin kaargoo ijoollee ittiin irraa fudhatan kan caalu dachaa qaranni biyya keenyaa jechuudha. Baay'ee ulfaata baay'ee. Kafana takkaan baasan libsii gar tokkotti libsii gar tokkotti asoola gar tokko kanaaf qaranni biyya keenya keessatti baay'ee ulfaata. Akkasirraa xiqqaatuuf qaraxichi maal godhuu qabdu seetanii duuba isaa kana uffata akka moofaa fakkaatuuf qarshii ittiin bittan kukkutaa isin jira. Akkasii ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf carraadhas immoo jechuudha. Fakkeenyaaf fattashaan gisee jiru inni iyyuu dadhabbii beekan hani amma torban kan baasee jiru. Torban tokko mulu booletti otoo hin deddeebi'u torban tokkotti kaargoo baasee jiru. Otoo akka kiyyaati hani akka qaraxicha argetti akka qaraxa kaffalee argetti otoo akka kiyyaati qaraxa saniif jecha dadhabbii achii dhufu achitti birrii nu gaafata. Kanaaf kanumarra biyya keenya wanni dhawamu hin jiru jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa wanni dhawamu waan hin jirreef asii otoo bitattanii gaariidha. Dheena mana karaa tiktookii deebisuudhaaf wayii immoo koomentii barreessuudhaaf natti mijanne asumaan kanaaf deebisuu dhufe biyya keessa galtanii otoo bitattanii baay'ee bareeda jedhee abdiin qaba. Kanaaf wanti biyya keenya dhawame immoo hin jiru jechuudha. Biyya keenya akkuma biyya Arabaa san gisee suuqii seentanii wanta barbaadan xiqqaadha amma guddaatti hin argattu waan ta'eef biyyuma keessaa otoo bitattanii madaalamaa dhedhee yaada. Kanumarra irrayyuu kafanni jechuudha amma biyya achitti diraama 50 diraama 100 kan binnu otoo dhufnee manazarree jechuudha. Dhugaa isa caala malee isaa gadi miti. Kanaaf biyya keessaa bitachuu wayyaa waanuma bakka yeroodhaaf nu barbaachisu shaanxalumatti qabannee otoo gallee asuma wanna binnu san binnee akka gootti natti tola jechuudha. Akkasii warroonni koomentii tiktookii jalatti na argattan deebii argattan jedhee yaada. Viidiyoon biraatiin immoo walitti deebinutti waraabla.